Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Fayyaan farda colleedhaa jedha uummanni Oromoo afoola isaa keessatti. Nama fayyaa qabutu bakka garaasaa ga'aa jechuu barbaadeeti. Nama fayyaa qabutu qotee, daldalee, hojjetee jiraata. Namni fayyaa hin qabne rakkoolee dinagdee fi hawaasummaa adda addaaf saaxilamuun harka namaa ilaalee jiraachuuf dirqama. Nageenya keenyas hin daganne harka fuune akkam jirtu hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service. Dokumentarii ABS kanaan sochii hojii tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa magaalaa Adaamaa isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu hordofaa kan isin jennu qopheessee dhiyeessaan Alamuu Hirphaa, Gulaalaan Xaayir Gammaduu, ogeessi suur-sagalee Oliifan Tasfaayee. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Mootummaan Federaalaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa imaammata fayyaa dhibee dursanii ittisuu Prevention Health Policy hordofaa. Dhukkubsatanii dararamuu mannaa dursanii of eeguu wayyaa akkuma jedhamu sana. Kun immoo qulqullina dhuunfaa fi naannoo ofii eeggachuun dhibeewwan daddarboo fi daddarboon taane communicable disease and non-communicable disease irraa of ittisuun kan dhugoomu waan ta'eef barnoota fayyaa uummata bal'aa bu'uureffate kennuu irratti xiyyeeffata. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa wabii fayyaa lammiilee mirkaneessuuf dhaabbilee fayyaa babal'isuu, kenna tajaajila fayyaa fooyyessuu fi ammayyeessuu, inisheetiiviiwwan hojii seektara fayyaa bocee hojiirra oolchuun fayyaa lammiilee eeguun cinatti tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa hiyyeessaa fi dureessa walqixa tajaajilu bocee hojiirra oolchuu erga jalqabee bubbuleera. Obbo Idris Ahmed hojii gaggeessaa tajaajila inshuraansii fayyaa Itoophiyaa damee Adaamaati. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa maaliif barbaachise jennee ilaallu tooftaan isaa maallaqa bakka tokkotti walitti qindeessanii sassaabuudhaan hawaasni kiisii isaa keessaa maallaqa baasee tajaajila fayyaa argachuudhaaf rakkoo keessa akka hin galle, rakkoodhaaf akka hin saaxilamne tooftaa maallaqa bakka tokkotti kuusuudhaan aadaa wal gargaarsaatiin namni hundumtuu miseensa kan ta'e hundumtuu tajaajila fayyaa kana bifa salphaa ta'een argachuu akka danda'u yaadamee sagantaa bocameedha. Kana jechuun maalummaa isaa yoo ilaallu biyyoottan garaagaraa irraa muuxannoon jiru fudhatamee akka biyya keenyattis keessattuu hawaasni galiin isaa gadi aanaa ta'e galii adda addaatiin kan jiraatu isaan kanneen bakka tokkotti gurmeessuudhaan maallaqa isaanii bakka tokkotti waliin sassaabuudhaan tajaajila fayyaa argachuu akka danda'an tooftaa uumameedha. Saniif barbaachisummaa isaa yoo ilaallu akka biyya keenyattis gaddeebi'ee akka naannoo keenyattis bu'aa guddaa kan irraa arganneedha. Bal'inaan hawaasni maalummaa isaa hubatee faayidaa isaa sirriitti hubatee beekee dursa maallaqa akka qaroominaatitti dursa maallaqa kuufatee inshuraansiidhaaf jedhee maallaqa kaawwatee tajaajila fayyaa kan itti argatu ta'uusaa hawaasni keenyas dhawaata bara baraan sirriitti hubatee hubannoo saniin immoo faayidaa kan argachaa kan turedha. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaattis tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2013 irraa eegalee hojiirra oole. Yaadrimeen inshuraansii fayyaa hawaasaa namoonni ji'aan hin miindeeffamiinii fi sochiin hawaas dinagdee isaanii walitti hidhamiinsa qabu maallaqa muraasa dursanii walitti buufachuun tajaajila yaala fayyaa argachuudha. Kaayyoon tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaas lammiileen baasii humnaa oliif osoo hin saaxilamin buusii waggaa xiqqaadhaan tajaajila fayyaa qulqulluu fi ga'umsa qabu akka argatan taasisuudha. Barbaachisummaan inshuraansii fayyaa hawaasaa yaala fayyaaf jecha baasii humnaa oliirraa hawaasa baraaruu, kenna tajaajila fayyaa haqa qabeessa ta'e hawaasa biraan ga'uu, aadaa qusannoo hawaasaa cimsuu, sirna kenna tajaajila fayyaa biyyattii hirkattummaa gargaarsa biyya alaa jalaa baasuu fi Siister Samiraa Mohammed itti gaafatamtuu waajjira fayyaa magaalaa Adaamaati. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa akka magaalaa keenyatti bara 2013 kan jalqabe. Inshuraansii fayyaa hawaasaa jechuun namoota
maallaqa walitti buusanii namootni mindeeffamaan taane hawaasa keessa gaafa tajaajila fayyaa barbaadan dursanii qusachuudhaan tajaajila fayyaa dhaabbilee fayyaarraa akka argatan sirna taasisuudha. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa harka qalleessaaf qofaa miti. Daldaltuun achi keessatti hammatamu. Sadarkaa kafalaa gibraa sadarkaa baa sadarkaa caa akkaataa buusii isaan buusaniifis garaagarummaa qabaa jechuudha. Kana yommuu jennu hawaasni miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa inni xiqqaan kafaltii kan kafalu harka qalleessa kafaluu hin danda'u maatii isaa wajjin jedhamee kan yaadamu miseensa tokkorraa kan walitti qabamu 1,190. 1,190 miseensota harka qalleessa ta'an irraa maallaqni walitti qabamuudha. Abbaa warraa galii jiddu galeessa qaban kafalaa gibraa ta'uu danda'anii daldaltoota ta'uu danda'anii galiin isaanii garuu galii jiddu galeessa jedhamees gosa sadiidhaan adda baheetiin waan ta'eef isaanis kan kafalan 100,100 fi 310 waggaatti maatii isaanii umriin isaanii waggaa 18 gadi jiran hunda fayyadamaa taasisaa jechuudha. Inni sadaffaan galii olaanaa kan qaban. Galii olaanaa kan qaban miseensota galii olaanaa kan qaban immoo 1,910 kafalu jechuudha. Sadarkaa saniin hundi akka fayyadamu taasifame. Kaayyoon inshuraansii fayyaas kana waan ta'eef. Waajjirri fayyaa magaalaa Adaamaa tajaajila fayyaa qulqulluu fi dhaqqabamaa jiraattota magaalittiif kennuuf tattaaffii taasisu keessatti shoorri inshuraansii fayyaa hawaasaa olaanaadha. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa seektara fayyaatiin aanaalee ceesisu Health Sector Worada Transformation keessatti akka hojii ijootti waan qabameef karoora waggaa 5 keessatti karoorfamee xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. Akka magaalaa Adaamaattis bara 2017 keessa sagantaa inshuraansii fayyaa hawaasaa karaa qindaa'een hojiirra oolchuun uwwisa inshuraansii fayyaa hawaasaa magaalittii 100% ga'uun danda'ameera. Kanaanis abbaa warraa 77 fi 8,000 fayyadamoo inshuraansii fayyaa gochuun akka danda'ame ragaan waajjira fayyaa magaalaa Adaamaarraa arganne ni mirkaneessa. Kenna tajaajila fayyaa laalchisees miseensonni inshuraansii fayyaa fi maatiin isaanii buufataalee fayyaarraa eegalee hanga hospitaala riiferaalaatti deemanii tajaajila yaalaa akka argatan ta'eera. Kanaanis harka qalleeyyiin maallaqa yaalaa dhabuun dhibeen dararamaa turan baasii xiqqaa waggaan kaffalanii waggaa guutuu tajaajila yaalaa argachuu danda'u itti gaafatamtuu waajjira fayyaa magaalaa Adaamaa Sister Samiraa Maammadtu dubbata. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa maaliif barbaachise kan jedhu waan muraasa kaasuudhaaf tokkoffaa baasii humnaa oliin yeroo namni dhukkubsatu baasii humnaa oliif saaxilama. Saniif dursee qusatee dursee ol kaayatee tajaajila fayyaa akka argatu kan taasisuudha. Inni lammaffaa hirmaannaa hawaasaa cimsuudha. Hirmaannaa hawaasaa qooda fayyaa keessa qabu cimsuudha. Keessattuu dubartoota hirmaachisuu, namoota mindeeffamaan ta'anii hirmaachisuu, isa hirmaachisee badhaadhina maatii mirkaneessuu keessatti inshuraansiin fayyaa gahee olaanaa qaba. Inni sadaffaan aadaa waldeeggarsa walgargaarsa aadaa hin cimsa. Kana jechuun hawaasni hundi miseensa inshuraansii fayyaa kan ta'e bara sanitti yaalii fayyaa dhaabbilee fayyaarraa argachuu dhabuu danda'a. Dhukkubsatee gara dhaabbilee fayyaa deemuu danda'a. Garuu kan inni qusateen maallaqa inni xiqqaa qusateen immoo hawaasni achuma keessatti tajaajila fayyaa gatii baasii guddaa baasuu danda'u immoo itti fayyadama jechuudha. Waldeeggarsa hawaasaa hin cimsa. Inni afuraffaan qulqullinnaa fi dhaqqabummaa dhaabbilee fayyaa kenna hin cimsa tajaajila fayyaa. Kana jechuun dhaabbileen fayyaa humna isaanii hin cimsatu. Maaliif hawaasni maallaqa qusateera tajaajila fayyaa isaanirraa barbaadu yommuu barbaadutti humna gahaadhaan dhiyeessii gahaadhaan qulqullina fayyaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef inshuraansiin fayyaa hawaasaa barbaachisummaa afran kana ijoo qabateetiin galma geessisuuf bara 2013 akka magaalaa keenyatti hojii kan jalqabne. Ergamoonni ijoo inshuraansii fayyaa hawaasaa jiraattonni magaalaa Adaamaa baasii humnaa oliirraa baraaramanii qabeenya maddisiisan bakka tokkotti walitti qabuun tajaajila fayyaa haqa qabeessaa fi qulqullina qabu akka argatan gochuudha. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa qajeeltowwan
guiding principles garaagaraa kan qabu yoo ta'u isaanis aadaa wal gargaarsaa cimsuu qaqqabeessummaa mirkaneessuu fi tokkummaa dagaagsuudha. Raawwii qorannaa miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa magaalaa Adaamaa kan bara 2017 yoo ilaallu hawaasa galii olaanaa qaban yookaan high income household 74, hawaasa galii giddugaleessaa qaban middle income household 108, hawaasa galii gadaanaa qaban low income household 100 miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa gochuun danda'ameera. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa harka qalleeyyiin magaalittii keessa jiraatan inshuraansii fayyaa bitachuu hin dandeenyes fayyadamoo akka ta'an bara 2013 irraa eegalee hanga har'aatti waggaa waggaan baajeta guddaa ramadaafii jira. Bu'uuruma kanaan bara 2014tti qarshii miiliyoona 1, bara 2015tti qarshii miiliyoona 1.3, bara 2016tti qarshii miiliyoona 5.2, bara 2017tti qarshii miiliyoona 11.4, bara 2018ttis qarshii miiliyoona 13.6 ramadeefii jira. Waggaa waggaarraa waggoota 5 darban yommuu ilaallu tirendiin isaa dabala. Fayyadamaan inshuraansii fayyaa hawaasaas hawaasni dabala. Dhaabbileen fayyaa humna isaanii cimsanii tajaajila fayyaa dabalaa deemuun isaanii bara 2017tti trendi isaa yommuu ilaallu bara 2017 gara miseensota 77 fi 8 horachuu dandeenyeera jechuudha. Karoora keenya keessaa persentaa 100 xumure. Kana jechuun miseensota haaraas haaromsas. Inni guddaan kaayyoon inshuraansii immoo miseensota buleeyyii haaromsaa fayyadamummaa isaanii tursiisaa deemuudha. Isas akkaataa karoorfanneetii ol raawwanneerra waan ta'eef kun akka cimina guddaatti kalaallu ta'uu isaati. Kana qofa osoo hin taane inshuraansiin fayyaa hawaasaa maallaqas walitti qaba. Buusii miseensarraa walitti hin qaba. Inni biraamoo harka qalleessa akka magaalaa keenyatti bajeta mootummaan qabamuufis jiru waan ta'eef harka qalleeyyiin isas gahee naannoos gahee federaalaas dabalee buusii miseensarraa walitti qabamu buusaa deemaa jira jechuudha. Kana jechuun bara 2017 yommuu ilaallu maallaqa miseensarraa walitti qabame gara miiliyoona 86 fi 758 ol buusii miseensarraa walitti qabame ragaan keenyas kan argisiisu. Isa qofa osoo hin taane bara 2013 yommuu inshuraansii jalqabnu harka qalleessi magaalaa keenyaaf tajaajila fayyaa mootummaan uffisuu fi danda'u yommuu ilaallu miiliyoona 1 qofa bulchiinsi magaalaa kan qabee ture jechuudha. Hubannoonis gahaa miti jennee waan ta'eef hammam xiyyeeffannaa guddaa kan arganne kan argisiisudha. Garuu bara 2017 ammas bara 2018 immoo ka'umsaaf miiliyoona 13 ol gara miseensota 13,000 ta'aniif harka qalleessa magaalaa kavar gochuu fi danda'u karoorsine keessaa persentaa 100 magaalli bajata qabeefiira. Raawwii qorannaa miseensa inshuraansii fayyaa magaalaa Adaamaa bara 2013 irraa hanga bara 2017tti yoo ilaallus bara 2013tti miseensa 16,613, bara 2014tti miseensa 13,959, bara 2015tti miseensa 46,850, bara 2016tti miseensa 65,275 fi bara 2017tti miseensa 77,000 fi 8,000 horachuun akka danda'ame ragaan waajjira fayyaa magaalittii irraa arganne ni mirkaneessa. Maallaqni waliigalaa waggoottan 5 darban miseensota inshuraansii fayyaa irraa walitti qabames bara 2013tti qarshii miiliyoona 1 fi 1,100,366, bara 2014tti qarshii miiliyoona 6 fi 789,306, bara 2015tti qarshii miiliyoona 23 fi 1,189 fi 305, bara 2016tti qarshii miiliyoona 74 fi 1,100 fi 60 fi 800 fi 70, bara 2017tti immoo qarshii miiliyoona 94 fi 400 fi 85 fi 800 walitti qabuun danda'ameera. Tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa kanaan bara 2017 qofa buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti namoonni 100,000 fi 31,587 tajaajila yaala fayyaa kan argatan yoo ta'u hospitaalota keessatti immoo namoonni 27,952 walumaa galatti
waggaa darbe kana keessa miseensonni inshuraansii fayyaa hawaasaa 1,159 fi 539 tajaajila yaalaa argataniiru. Inshuraansii fayyaa baay'ee na hojjete deebisii waan adda addaa ambiiba maalii kan jedhan kana dhaqeetiniin na fayyise na saatti bahe qoricha qabanii nuu kennanii isaan neetoochi fudhanneetu fayyadamu. Dasna jedhee jira በጣም dasna jedhee jira gammadeen jira dasna jedhee jira wallahi waan xuruu nu fidan dasna jedhee ittiin illee akkamadhee fayyallee itti wannoo fayyadameen jira waan dasna jedha waqa xuruu waan xuruu dasna jedha mangistiin keenya nu haa jiraatu በጣም dasna jedhee jira gammadeen jira gammachuu guddaa natti dhalate. Raawwii hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa waggoottan 5 darbanii keessatti ciminoonni turan boqonnaa qophii keessatti hojichaaf xiyyeeffannaa kennu koreen boordii waltajjii dileetiin hojicha qorachuun kallattii kennaa deemu yaa'ii waliigalaa inshuraansii fayyaa hawaasaa itti fufiinsaan geggeeffamu hooggansi sadarkaan jiru hojichaaf xiyyeeffannaa kennanii hoogganuu fa'i. Iccitii milkaa'inaa ትሬንዲ ላላ ቱሬኒስ የሙላሉ በረኩመ ለማፍ ኩደሰዲ ማሊራ ከጅሩ ናአመሙ ማላከር ከጅሩ ላሊራ ማሊ ጭቲን ሚልካይነ ከና ማሊ ከንጀዱ ሰኒስ አደባሱ ዳፍ ያሌር ተኮፋ ጥየፈና ሆገንሳ ታይር ጥየፈና ሆገንሳ ሰደርካ አንጁ ማሊፊ ካዮኒ ፓርቲ ከነስ ነመራ ከአሚት ይሬ ነመ ንስ በዳዲና ማቲ ሚርከኔሱ ከሰት ገሄን ኢንሹራንስ ፈያ ባኤውላን ኦሚሻፍ ኦሚሽቱማን አከደበሉ ፈዩማን ሐዋሳ ዮሚር ከናይል ኢኒሺየቲቭ ገረገራ ከንቀበኒ ከሮረ ከን ሚልኬሱፍ ከንደንዴን ዋንቴፍ በዳዲና ኡመታ ማቲ ሚርከኔሱ ዳፍ ሰደርካ ሁንደት ሆገንስ አጀንዳ ጎደቴ ሁበኖ ገሃ ሐዋሳፍ ከኑ ራካሴ ደገርሰ ሴክተሮች አፍገርባቹ ሱራ ካሴ ክላስተራን ቦርዲን ገሄኒሳ ኦላና አሚልካይነ ጂቲ ዳፍ ከንጂዶ ቀብና አንቅኖተ ቱራኒፊ gara fuula duraatti xiyyeeffannoo barbaadan keessaa immoo orannaan miseensaa humna kaffaluu hawaasaa kan bu'uureffate ta'uu dhabu karooraa fi raawwii orannaa miseensaa madaalaa deemuu dhabu naga'een qarshiin ittiin sassaabamu ogeessa herregaatiin bayii ta'uu dhabu qarshiin sadarkaa aanaatti walitti qabame yeroodhaan baankii galuu dhabuu fi kanneen biroo fa'i. Inshuraansiin fayyaa duula keessaa bahee sirna ta'uu dhabuun rakkoodha. Yeroo hundaa duulaan hojjenna jechuudha. በረኩመ ለማፍ ቶርበ ዱላን ጂኦታ ሙራስኒ ከነሜ ዱላን ሆጀታም አምስ በረኩመ ለማፍ ሰዴቲስ ጉያ ከነት ሆረና ሃሮምሰስ ሃራስን ጦሙረጀኔ ከሮርፈኒር ማሊፍ ነምኒ የሮ ሁንደ አኒ ሚሴንስ ኢንሹራንስ ፈያ ሐዋሳ ተኡ በርባደ ጀዴ ዱፌ ተኦ ማሊፍ ደደቤ ከናፉ ኩን ከለቲ ከሚኑ ሰደርካ ናኖ ሰደርካ መጋላት ሰደርካ ሁንደቱ ረቶጀተሙ ቀባ ቆርማተ ጀኔ ከራፖርቲስ ከአደባፍኔ ተውሳቲ ዋጅሪ ፈያ ቡልቺንሰ መጋላ አዳማ በረኩመ ለማፊ 18ቲስ ከሮራ አዳ ኢንሹራንሲ ፈያ አዋሳ ቀበቴ ባይና ሚሴንሶታ ደረም በበልኢሱ ሚሴንሶታ ቡሌይ ሃሮምሱፊ ሚሴንሶታ ሃራ ሆራቹ ረቲ ጥየፈና ከኔው ጀቹፍ ከሮራ ቀበቴ ኦጀቻ ጅራ ሲስተር ሰሚራ መሐመድ ኢትጋፈተምቱ ዋጅራ ፈያ መጋላ አዳማቲ ሚልካይነ በረኩመ ለማፍ ቶርባ አርገኔ ጨሲሱ ከንደንዴን መጋሊ ከነሞ መጋላ ጉዶ መጋለ ሙጠኖ ገጋሪ ከንቀብዱ ዋንታቲፍ ጭምኔ ሆጀኔ ረኮ ፈያ ሐዋሳ ቆርማታ ከንተ ረኮ ፈያ ሐዋሳ ከነሞ ሂክኔ ተጃጂለ ሲአታ ተጃጂለ ሰፊሰ ቀቡ ተጃጂለ ቁልቁሊና ፈያ ሐዋስን ኑ ገለቴፈቹ ደንደው ሆጀቹ ዳፍ ኦጌሶተ ከነ ደበለልኔ ሚሴንሶተ ቦርዲ ደበሌ ወሊገለ ሆጀታ ኢንሹራንስ ፈያ ሐዋሳ ከሰጅሩ ቆደ ፍደቶታ ሁንደ ደበሌ በረኩመ ለማፍ ሰዴት ሚልካይን ነው ላና ዳንን ጦሙረጀኔ ከሮርሲኒ ፈያም ፋያ ፈያም ፋያ ፈያም ፋያ ፈያም ፋያ ፈያም ፋያ ፈያም ፋያ ኤጋ ኦርዶፍቶታ ኬኛ ከበጀሞ ቆጲን ዶክመንተሪ ኤቢኤስ ሶቺዮጂ ኢንሹራንስ ፈያ ሐዋሳ መጋላ አዳማ ረቲ ጥየፈቹን ስኒፍ ዲኤስኔ kanumaan xumurameera qopheessee dhiyeessaan alamuu hirphaa gulaalaan xaayir gammaduu ogeessi suur sagalee oliifan tasfaayee horaa bulaa deebanaa fayyaan faaya fayyaan faaya fayyaan faaya fayyaan faaya fayyaan faaya fayyaan faaya